Ashama akkam jirtu hordoftoonni qeddoo YouTube marti keessanii qeddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechaa jechuudha. Egaa waa'een jiraa fi waa'een faayyoo jechuudha. Baay'ee odeeffamaa haasawamaatu jira jechuudha. Anis qooda keessaan qabaadha isiniin jechuun jaaladha. Haa ta'u malee jiraanii abadan sabboontuudhaan fuudhuudhaaf miti kaayyoo kaayeffataniiti faayyoodhaan haarsuudhaaf jedhaniitidha kanii. Kana kaayeffatanii jechuudha. Jiraa jechuun nama guddaadha. Nama hiriyoota isaa kabajuudha. Nama kabajulleedha jechuudha. Dogoggora faayyoo sanaadhaaf jedhaniitu irratti jechuudha xiiqummaadhaan hojjechaa jiru jechuudha maleedha. Wanti jiraan hojjechaa jiru kuni akka amantiittis akka seeraattis itti sagaafachiisa jechuudha. Jiraan immoo ijoollee isaa hin jaalataa, mana isaa hin jaalataa. Faayyoolee hin jaalataa waan baay'ee waliin dabarsaniiru. Akkasuma yeroo isheenillee biraankii garaa irratti hojjechaa turteellee obsa inni qabu argitaniitu jirtu jechuudha. Abadda sabboontuudhaan hin fuudhu. Sabboontuudhaan hin fuudhu. Faayyoo fi sabboontuun immoo walitti iyyuu hin dhufan. Walitti kaleessa moo yoomidha mana kireeffannee irraa kinoo haala kanadhaan jiraachaa jirra jedhanii iddoo isaanitti viidiyoo waraabanii argitaniitu jechuudha. Maal akka ishiin amma makkashin geessu, amma makkashin gabaabbattu, amma makkashin furdattu jechuudha. Isa kanaafiyyuu sobadha. Garuu haarsuudhaaf jedheeti jechuudha. Isa biraanis immoo ilmi dhiiraa bashannanuu barbaada. Fataa jechuu barbaada jechuudha. Sidii galee zanaa jechuu barbaada jechuudha. Fataa dheena dadhabeedhee gara haadha mana isaatiitti deebi'a jechuudha. Dhiironni baay'een gaafa ba'anii fataadhanii haarii isaanii dabarfatanii jedhanii deebi'anii mana isaaniitti deebi'u jechuudha. Faayyoon immoo dubartii samaanaati jechuudha. Qaayyi Yesuusiitiin. Innaa dubartii samaanaati. Samaanaa ishii kan waan tarsa'een qabu ijoollee ishii gidduudhaa qaba. Sababa mucaa kanaatiin jechuudha. Baazawwee jechuudha. Eeyyee in ulfaata waan baay'eedha jechuudha. Kanaafiyyuu dhoosuun ishii akkuma yeroo baay'ee jennu wanta bareedaa hin turre. Ergamuu dhalate immoo namni nama fayyada akkuma of fayyadu jechuudha. Uumaa gochuun immoo hin danda'amu jechuudha. Innaa sa'aatii amitti kana keessatti yookiin immoo ji'oota amitti kana keessatti namni kun garaa kutatee sayyuu nama ajaa'ibamsa dhugaan siniin jedhena. Dubartii mana geessu haadha ijoollee haadha mucaa hin fuudhu. Nama hin fuudhu. Isa biraan immoo amantiin kan gargar ta'e jechuudha. Asumaan illee jechuudha. Amantiin kamiyyuu amantii abbaati. Isa dhugaan siniin jedhee inni barbaachisu immoo namni namummaadha jechuudha. Namummaan wal jaalachuu qaba jechuudha. Waan siniin jedheef hin qaba jechuudha. Ani musliimadha garuu sin jaaladha warri jettan jirtu jechuudha. Namummaadha jechuudha. Sabummaadha biyyummaadha jechuudha. Isa kanadha faayyoon illee armeeshitti bilbiltee asoofsistee jirti dhaggeeffadhee jira jechuudha. Akkamittiin fuudhee kuni dhugaan ta'u dubartiin beennis immoo akkamittiin dhaqee epoortiidhaa fuudhuu danda'a. Daayispooraa jettan sana namoonni baay'een immoo daayispooraa kan fuudhanii fi irraa nyaachuu fi irraa dhamdhamachuu fedhan jaartiin isa dhugaan siniin jedhe hin beeku jechuudha quubsanii jechuudha. Isa kanaaf iyyuu ta'e irraa waaqammasuuf irraa xibsii wayii irraa jechuudha shififfinii sana shififfinii beektu miti. Kitifoo akka kitifootti hojjetamee kan maraqee qabu buddeenitti shafanamee kan dhufu yookiin irra bu'ee kan dhufu jechuudha hoteelaa irratti jechuudha. Mana keessattis qopheeffachuun hin danda'amanna garuu jechuudha namana hiriyaa faayyoo yuun geessu hin talittiin jechuudha. Isa dhugaa faayyoon akka qeminxineedha hundi gobaziidha jechuudha. Inni xaankarraadha nyaata ishee siin argina yeroo isheen hojjettee qopheessitee as dhiyeessitu jechuudha. Isa kanadha. Jiraan faayyoo dhabee hin jiraatu siniin jechuun jaaladha. Ishiin maagineetii jiraati. Jiraan maagineetii faayyootidha. Walitti qabamaniiru, walitti dhufaniiru, dhala godhataniiru, maatii wal keessa jira, maatii wal baraniiru hanga kanaatti jechuudha. Isa biraan immoo jechuudha amala jiraa keessaan beektu jiraanii viidiyoodhaan mul'achuu hin jaallatu hin barbaadu jechuudha. Miidiyaa hin barbaadu. Garuu intalli dirqamadhaan kan isheen viidiyoo waraabaa jirtu jechuudha. Jiraanis sabboontu fanas hin bulle.
iddoo tokkos bulaa jiru jedhee iyyaadu ani jechuudha. Jiraanii nama amantii qabudha. Nama iddoo argetti wanni miti aariitu akkas gochaa jira. Namni baay'een jechuudha abbaa manaa akka kanaa jettanii barreessaa fi turtanii yeroo baay'ee jechuudha faayyoodhaa fi abaaraas turtanii buudaa jechaanii turtanii maal ishee jechaanii turame jechuudha miseejidha namoonni komentii barreessanii abaaraa turanii xiiqi sana faayyoo irratti baay'ee ishii barsiisee ishii leenjisee deebi'uudhaa fi akkasumas immoo ati na dhageessu waan ani siin jedhee edda dhageetti kodhiiste turteetta dhagaa bishaan irratti naqanii dha'ee itti maa ture jechuudha isa kanadhaanii sirriitti hin cumsisee aarishii baree ishee itti fixachise booddee haadha manaa koo gaarii haadha ijoollee kootii haadha manaa koo ijoollummaadhee deebi'etti galaa jechuudha. Isa kanadha ka faayyoodhaan dura gaa'ela waan dhaabee hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kan immoo soofaan bitamaa sireen tilmaamamaa wanti mana keessaa guutamaa jiru immoo jechuudha birri sabboontuun jechuudha. Haanyaatu mucaa biyya kooti jetteetti iyyuu mitira ishiinuu jechuudha. Kanaaf iyyuu waliin nyaanni haarsineetu gugubneetu sanaa booddee ati gara isheetti deebitaa ani immoo gara biyya kootitti deebi'etti. Amma jimaatan deema jettee turte jechuudha. Jimanni yoo guyyaa 2-3 tafe jechuudha. Gara biyya ishee deemuudhaaf jetti jechuudha. Yookiin immoo magaalaa Finfinnee keessa teessee hojii ishee hojjechuudhaaf mucaa ishee fidachuudhaaf haala kana mijeeffachaa jirti. Innaa hin gaddinaa jedhaa falmaa isiniin jechuun jaaladha. Faayyoon kan jiraan kan faayyoo kana jedhaati bakka hiriira nagaa baa isiniin jechuun jaaladha. Seerri isin eeyyamuun biyya keenya keessatti dubbatameera inde xabaqoonni haasawaa jiru kallattiilee garaagaraan jechuudha. Ani yeroo darbe yeroo eenyudha maqaan ishee ispoortanyittii sana ishee kaachaa turte afaaniin siifan immoo eenyudha siifan miti eenyu turte ishiin yeroo sana jechuudha. Xabaqoonni baay'een dubbachaa turaniiru. Abbaa manaa osoo haadha manaa qabu dubartii biraa affeeruu akka hin qabne dubartii biraa ankabaa qabu yookiin immoo sirumayyuu walitti dhufeenya ishee akka hin qabaanne jedhanii haasawaatoo turan jechuudha. Haasawaatoo turan jechuudha. Seerri dubartii amma jabaachaa dhufeera keessattuu jechuudha. Cunqurfamaa waan jirtuuf diqaalaa baachisee waan deemuuf ijoollee baachisee waan deemuuf amma immoo in argitu waan baay'ee jechuudha. Na dubartii biraa gottotee dubartii biraa ushururururu jechaana jira dhiirri bara kana jechuudha. Ushururu kanaaf iyyuu jabaadhaa dhaabbadhaa kadhadhaa isiniin jechuun jaaladha. Isa kanarraatiin kanaaf immoo faayyiyyee wanta kan simu inaariini obsa qabaadhu. Waa isaas baatee inaasahini calluma jedhiiti hojii kaatu hojjedhu yeroo baay'ee jechuudha. Namni gaafa isa dhiisan deebi'ee dhufan da'u isa dhiisini calluma jedhi waan hin hojjetu hilaali seerattis inimatiin xiqqoo ishii turi sana booda jiraan hin dhufa jechuudha. Isa kana isiniin jedha. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifama shalom.